السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان تقالي وبليان كيا ديجرتوتا حرم ميديا أبوغا فيادها غلطوما أرانتنا وهي راين دبتو بربادا وايتو كما أمتا خينياتي في سوتشين سيغلتي تيك توك الرتي نمني خينيا godhaa jiruu fi faayidaa siigaltee tiiktook irratti faayidaa tiiktook uummata keenyaa kannaa jiruu fi miidhaan isaa maali kan jiru irratti dubbachuu barbaada. Akkuma beekamutti saboonni siigaltee biraa obboleeyyan keenya saboonni Itoophiyaa teekinooloojii siigaltee dhuftu tana akkaataa teekinooloojii tanaa baraniiti yeroo hedduu uummata isaanii itti barsiisan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Social media waan social media taate hundaa'u fakkeenyaaf tiiktookoo taate warri siigaltee habashaa kana yoo fudhatte teekinooloojii tana akkaataa siigaltee maallaqa irraa itti argatan irratti xiyyeeffatanii yeroo hedduu nama isaanii siigaltee barsiisanii teekinooloojii fi saba isaanii wal barsiisanii jechuudha. Kana jechuun saboota biraarraa wanni jiru saboonni biraa kun tokkolleen gabbaanii tiiktook irratti waliin qoodan waliin arrabsan maqaa waliin balleessan yoo waliin duulu barbaadanillee keessumaanis siigaltee haala jiru waliin akkasitti wal mari'atanii wal sirreeffatanii jechuudha. Kanaaf akka saba keenyaatti akka saba Oromootti yookaan laalu taate namni keenya teekinooloojii dhuftu hunda irratti meeshaa eksarsaayis yaalii siigaltee meeshaa itti saba kana xiqqeessinuu meeshaa itti gosaan itti wal qoodnu meeshaa akkasii goonetti itti deemaa jirra jechuudha dubbachuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya teekinooloojii tana meeshaa itti Oromoo itti cabsinu meeshaa itti saba keenya itti xiqqeessinu meeshaa itti gosaan itti wal qoqqoodnu meeshaa akkas goone teekinooloojii tana walirra duuluuf wal xiqqeessuu irratti hangafa taanee jira. Ispeeshaalii ijoolleen siigaltee harga jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya ilaalcha hamaa fi ilaalcha wal qoqqooduu kana keessa ba'uun barbaachisaadha. Bara siigaltee addunyaan jaarraa 21 keessatti addunyaan mandara tokko taatii jaanii yaadu jiranitti nuti siigaltee obboleeyyan warra dhiigaa warra dhaloota tokkoo taanii akkasitti wal qoqqooduun hedduu namatti dhaga'ama. Kanaaf obboleeyyan kiyya ilaalcha kana sirreeffannuu haa jijjiirru nutis akkuma saba biraatti teekinooloojii tana saba keenya itti fayyaduu irratti yoo hojjennee gaariidha jechuu barbaada. Galatooma.